yeroo turtiin mamii booda abukaatoon isin dubbisuu danda'e qaba hidhamtan. Ishee xinnoo sana ishee dhuma baaburri lafa jalqabachuudha achitti nu dhiyeessanii. Araadaa Chiloot. Isheen yaa'u qidaamee seenne ayyaadha. Qidaamee halkan sa'aatii 6 maayikalaawwii seenne achi booda xaawulaa bakka jedhamutti nu galchanii halkan waan dhufneef borumtaan isaan dilbata ture dilbatumaan dhufanii na qorachuu jalqaban na waamannaanii durii dilbataa fi qidaamee hin jiru ture. Yeroon haga sa'aatii laaqanaa warra lakkoofsa 75 gaafan laaqanaaf ganna dhiisanii dhufu ijoolleen wajjin qabamnee naqamteedhaa dhufne kaan hin jirtu raabsanii jiranii gara Saayibeeriyaa bakka jedhamutti. Achi ammas biddeen gurguddoo tokko Saayibeeriyaa jechuun footoo dheengaddaa tokko agarteetta footoo dheengaddaa ati natti agarsiisu tokko hin qabbanaa dhagaarraa hojjetame manichi. Saayibeeriyaa namni baay'een hin beeku amma Saayibeeriyaa yoo jedhan Raashiyaa fa'aatti mul'ata maqaawwan achi keessa jiran. Saayibeeriyaa jechuun qabbana isaarraa kan ka'e Saayibeeriyaa jedhamu yoo ta'u. Qabbanni isaa baay'ee akka malee hamaadha. Kutaanii ulebba soos baaratii yoonni ishee minimum nama 10 yeroo namni agartee namni akkuma turtii intirii ta'u ji'a 5 taa'uun achi ol daddarba wal jalaa daddarba waan ta'eef gara sharaatanitti darba waan ta'eef akkuma qorannoo himeeni nama 29 fa'aa taanee jiraanna. Kutaa meetira 2-3 hin taate keessa jechuudha. Nama 29 firaashii xiqqoo amma nuyi rarrafu kanarra nama 3 turaaf. Tokko ol galagalaa tokko gadi galagalaa tokko immoo isaan gidduu rafa. Lafa hin ga'u firaashii irra hin ga'u jechuudha inni sun. Warri himaa raayitii fa'aa seenanii ilaaluu danda'u haala sana. Hin danda'amu malee forbida. Haal tokko hundaa'amna yaadadha. Dooktar Mararaa dubbisuu dhufan beektaa? Dooktar Mararaan yeroo sana mana xaawulaa jedhamu sana jira lafa nuyi jalqaba seeni. Inni little bit better aduu isin argataa gadi ba'a nama guddaa waan ta'eef. Nuti torbanitti daqiiqaa 10 gadi baana daqiiqaa 10 torbanitti. Manni qulfiidha. Qulfiin irraa halkan sa'aatii 9 dhufanii mana fincaanii nama baasuu jalqabu. Mana fincaanii fayyadamaa jirtu otoo hin fitiin poolisiin qabeessi deebisa. Adda kuttee. So isa Profeesar Mararaa dubbisuu dhufanii naan waan kana achuma keessaa ijoolleen hin jirti ijoolleen Oromoo dhufanii nutti himanii. Nurratti qollofan nun guyyaa sana nyaatas manumatti nuuf fidan boodde poolisii duraanii alaa fudhanna turre gadi baane balbaluma jalaa jechuudha ala yeroon siin jiru. Balbala sirraa banamee dhattee biddeenii fi shiroo walumatti baasanii si kennu fudhattee deebita. Achuma balbala dura jechuudha. Guyyaa sana garuu mana keessatti nutti kennite poolisiin achi booda mana nutti qollofte. Akkasiin hin argine jechuudha. Akka nu nagarretti namni tokko sagalee keessan akka wal hin kaafne jedhanii mana nutti qollofanii gaafa deeman ijoollee walii galtee balbala irra rukutte. Warri Profeesarii dubbisuu dhufe illee takka dhaabatanii nagarran karaa qaawwaa takka dhaabatanii achi danda'aa darban. Balballi isaa guddaan alaan cufama beektaa inni gara keenyatti seenu balbala biraa qaba. Balbala sana cufaniiranii ijoolleen gaafa iyyitu mana 10tu jira gaa mana 10 keessa namuu guutuudha. Hundinuu balbala irra rukute. Aarii isaatiif torban 2 nu cufan jechuudha ala gadi hin baane. Balbala nurraa banuu. Balbala rukutuu sana akka mormiitti fudhatanii jechuudha. Abukaatoo kan argitan egaa turtii dheeraa booda jechuudha mana murtiitti dhiyaachuun abukaatoon. Abukaatoo kan agarree Qiliinxootti. Ji'a meeqa booda jechuudha ji'a meeqa ta'a? Ji'a 6. Sana manni murtii achi akka deemtanu egaa ajajee booda jechuudha. Chaarjii fudhannee gadi buune booda. Tinis Tolamaariyaamiinis Qiliinxootti si'a lafa argine bakka kanuma kanaachisuma mana murtiitti wal arginu malee wal arguu hin dandeenye jechuu hin dhufne innis. Achumatti yaa'u maatiin hin dhufa ture maatiin ijoollee waliin hidhamne taa'anii karaa isaanii kominikeet goona bakka malee nutti nufu iddoo si'a garuu nutti dhufe. Galmee Jawaar Mohaammed fa'aa namoota 24 sanarratti hin beeka. Har'a baay'ee guyyaa Abjabbaar itti awwaalamee waggaa 4ffaa isaati. Anuma yaadachuudhaaf hin bane malee laayivii kana seeneetis hin beeku. Abjabbaar nama jabaa ture human rights lawyeriidha nama cimaa. Waan seeraa irratti advookasii nama hojjetu ture. Sooshaal miidiyaa irrattis barreeffamoota hedduu qopheessuudhaanis
nama beekamu nama hubannoo keessatti bakka guddaa qabu ture saniifanne waan abukaatoon wal qabatu gaafadhe abukaatoo akkamitti dubbisuu akka danda'amu. Sa'aatii 48 keessatti normaalii mana murtiitti dhiyaachuu kan qabdu. Maayikaraawwiidhaan nuuni maallu godhan nuuni maayikaraawwii gaafa seennu gaafa guyyaa sadaffaa achi raadaa sana geessanii achi booda warri isheen mana murtii sana hojjettudha nyaani waan tokko nuun jenne ragaan qulqullaa'in inni waan ta'eef torban lama nuu kennennaan fudhadhaa itti torban lama achumaan eeyyamtee fi numa deebine bakka. Guyyaan irratti gaafata malee waan biraan hin jiru ni achi lennuuf. Maal qulqulleessee dhufee gaafata yeroo beellamaa gaafata. Wanta kanarraan ga'e jedhu. Waa tokkoyyuu. Odeeffannoo. Maal qulqulleessee dhufee gaafata yeroo beellamaa gaafata. Wanta kanarraan ga'e jedhu. Ijoolleen gimbii kun makalaa waan tureef akkatti abukaatuun nama dubbisu waan gaafachaa ture. Itti fufi nuti ergaa wanta kanan qulqulleesses jedhu callisee dhumatu dhufee wanni isaanii galmeen isaanii qulqulloofne namoota achitti erginee irraa bakka isaanii turanitti namoota erginee qorannoo irra jirraa bilbilli isaaniis immoo galagala wanni sagalee waraabamaa ture waan ta'eef inni gara waajjira isaadha ganaa nuun dhufnee kanaafuu qorannoo irra jirraa jedha. Kanaafuu torban lama nu kennaa jedha. Torban lama gaafata kana maal goote waan jeshee daanyattiin waan gaafattu hin qabdu. Warri achi jiru eeyyamuudhuma qofa fudhannee magalla bakka torban lamaan sana. Inni beeku duraan ijoolleen hidhamaan siyaasaa Oromoo hundinuu wandimmuudha kan dhaabbatanii wandimmuun kaan tola dhaabbataa fi kaan tiniidhaa dhaabbata wanta si gargaarus hin qabu. Kanaachi ijoollee Oromoo akkasitti yeroo sana hin beeknu nuti tola maariyaamiin sana namni nuu fide inni immoo gosaa fudhatee dhufu keeziin baay'ee jira waan ta'eef. Abjabaar bifa gurmaa'ina qabuun hidhamtoota siyaasaatiif akkaataa itti falmuun danda'amuuf abukaatummaa dhaabbachuun danda'amuuf kana nama qajeelcha keessaa tokko inni nama duraati. Gareedhaan fa'aa akkamitti akka hojjetamuu danda'u tiimiidhaan jechuudha. Riiskii baay'ees qabaa hojiin isaatis ni ulfaata hubannoos bal'ina barbaada. Seeraa qofa miti. Poolitikaas gaafata. Hidhamtoonni siyaasaa immoo noormalii hidhamtoota seeraa osoo hin taane akkuma maqaan jedhu hidhamtoota siyaasaati. Siyaasaadhaaf hidhamanii waltajjii siyaasaatu mana murtiitti geeffame jechuudha. Waltajjii siyaasaa mana murtiitti geeffame sana akkamitti difeendi goonaa waan jedhurratti Abjabbaar paayooniiriidha jechuun danda'amu. Gabbiraa matasaa godhu. Rabbi itti araaramuu ilaala gantaanii isaaf bakkayyootti guddatee qophaa'eeti yaadatamuu qaba ture. Immoo haalli biyyattiin keessa jirtu kan yeroo sanii caalaa hammaataa ta'ee jiru. Immoo gargar faca'ee jira jechuudha. Namni ogummaa seeraatiin ittiin advookasii namoonni godhanii baay'ee reeriidha yookaan immoo hin jirani amma. Eegasii booda wanti baay'een jijjiirameera. Yoo abukaatummaa namaa dhaabbatanillee miidiyaatti dubbachuun barbaadan yookaan immoo ibsa kennuun barbaadan akkasumatti dhoksumaan qofa nama gargaaru jechuudha. Haalli baay'ee jijjiiramee waan jiruuf. Sanaaf duutii isaa sunii fi wanni achi booda wal qabatee dhufe sun dhiibbaa guddaa geessisee jira. Hidhamtoota siyaasaatiif abukaatummaa dhaabbachuu fi isaaniif falmuu. Waan tokko beektaa fakkeenyaaf loon hedduu keessaa loon korma tokko jira. Korma sana kan horii hunda isaa sana qajeelchu jechuudha. Horii sana diiguuf yoo barbaadde yookaan akka isheen gargar bittinnooftu yoo barbaadde korma sana keessaa dhooftaa jechuudha. Kanaaf eegii kormi sun keessaa bahe kormi sun egaa waan fakkeenyaaf amma gara Booranaa yoo dhufte horii Booranni hedduu qaba. Hedduu sana keessaa korma tokkotu mo'a. Kormi tokkoon sun dura deemee dheedaa yeroo sa'aan gahu kaan isa deebi'a. Gaafa inni deebi'u loon kaanisuma duukaa luucca'anii deebi'u jechuudha. Akka horiin kormi keessa hin jirre bineensa nyaata jechuudha gargar intini taata. Yoo gara namaatti fidde immoo yeroo
qaroo kee si keessaa dhahanii uummata sana yeroo dheeraadhaaf yeroo miidhuu barbaadan akkas godhu jechuudha. Fakkeenyaaf amma gara weellistoota keessa yeroo weellistoota Oromoo bira yeroo dhuftee jalqaba eebbisa addunyaa fa'aa rukutanii miti. Eebbisa addunyaa rukutamuun baroota dheeraadhaaf akka sirbi siyaasaan baanii godhe. Then isa booda gaafa Abdul Jabbaar yeroo ajjeesan kanaa warri kaan akka jedhanii namoota siyaasaatiif akka isaan abukaatoo hin dhaabbanneef jiilcha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko maatii qabaa, itti gaafatama hedduu qaba, itti gaafatama maatii qabaa, social responsibility qabaa, waan baay'ee qaba namni tokko eegi mana dhaabbate. Utuu mana hin dhaabbatinis akkuma biyya keenyaatti nuclear family miti biyyi keenya extended waan ta'eef namni tokko qabatee maatii isaa deeggera. So namni tokko gaafa security itti dhaga'amuu dhiisu hojii isaa sana bal'inaan ittiin fufu jechuudha. Kanaaf Abdul Jabbaariin gaafa ajjeesanii nama tokko qofa miti kan ajjeesanii jechuudha. Galee akka namoonni karaa Abdul Jabbaar deemaa ture sana hin deemne jiilchaa jechuudha. Deemsa inni dhaabbataa ture karaa inni dhaabbataa ture sana irratti gaaga'ama fida. Gaaga'ama fida. Kanaafuu yaa. Kasanumatu mul'ataadha. Waan miidiyaatti ibsuu kan jedhu irratti amma namoonni baay'ee kan of qusataniif kanaaf namoonni abukaatoo ta'anii namoota rakkataniif siyaasaadhaan qabamaniif dhaabbatan miidiyaatti hin dubbatan. Almost amma hin dubbatan jechuun ni danda'ama. Darbee yoo ta'e malee. Amma kanaa caaluu booddee jirus yoo ilaalte amma eebbisaa booda sirboonni siyaasaa midhaaman xiqqoo turanii ka'an Hacaaluu yoo ilaalte egaa Hacaaluutti booda ammas nama qophaan lakkaa'amu jechuudha. Wanni sirba qabsoo yookaan immoo warraaqsaatti wal qabatee namoonni sirba baasan artistoonni kaan al jedhan jechuudha. Kaseeraatis amma akkasuma jechuudha. Yoo kaffaltii namni siyaasaa hidhamaan siyaasaa sun kaffaltii hagamiyyuu kaffalee fi nama sanaa dhaabbachuun wanni gaagama waan fiduuf ittiin dhaabbattuuf jechuudha. Wanni barbaadame sanii miidhama guddaa fida akka uummataatitti yoo akka waliigalaatitti ilaalte jechuudha. Advookasiin koomunitii yookaan uummataaf godhamu suni hin hafaa rakkoon ukkaanfamee hafaa wanni namarra ga'u seerri akkamitti cabaa akka jiru dhiittaa mirga namoota suni otoo hin galmaa'in hafaa reejistaard ta'uu qaba dirqama. Wanni tokko yoo namarratti raawwatamu at least galmaa'uu qaba. Maaltu ta'ee eessatti eenyuun yoom ta'e kan jedhu dhiittaa mirga namoomaa sun galmaa'ee seenaafillee taa'uun gaariidha waan tokko. Sunis hin hafaa jechuudha gaafa abukaatonni dubbachuu dhiisan. So dhiibbaan inni qabu bal'aa ta'aa deema. Kooziin uummataasis kana jalatti dhokfamaa deema jechuudha. Gaaffiin uummataa. Namoonni hidhaman suni namootuma akkasumaan hidhaman miti warri siyaasaa kun. Namoota koozii yookaan kaayyoo sababa bakka bu'an yookaan kaayyoo san qabatanii kan hidhamus kaayyoo sanii koozii sanii malee isaanii miti. Namoonni sun yoo darbanis hidhaan kan itti fufuuf saniif jechuudha. Kaayyoo dhaabbachuunis waan hin dhaabbanneef hidhaanis sanumaa wal qabatee deema. Ibsamuu dhabuun sun kanas hin ukkaamsaa jechuudha. Normally waltajjiin sun waltajjii seeraatii miti. Waltajjiin hidhamtoonni siyaasaa itti dhiyaatan manni murtii isaa ta'u bakki fedhe waltajjii seeraatii miti. Waltajjii falmii siyaasaati. Falmiin siyaasaa immoo yoo public goote yookaan miidiyaatti yoo ibsite malee gatii hin qabu jechuudha. Ibsaa gaanii keessaa ta'a. Hiika hin qabu jechuudha. Nama sanaa fi wanti inni buusu baay'ee xiqqoodha. Falmitee wanni irraa hir'istu baay'ee xiqqoodha. Sababni hidhameefuu seera cabsee waan hin taaneef siyaasaadhaaf waan ta'eef qabata saniin waan koozii uummataa sana himuutu irra vaaliyuu guddaa qaba. Dhugaa.
Ifama namni dubbachuu diduun kuni nama silence godhuun itti milkaa'amee jira jechuudha. Wanninis baay'ee ture akka sabaattis waan baay'ee wanti nu irratan baay'ee jira waan nu irra ga'e addunyaan akka nu beektu gochuu irratti media usage irratti Oromoon baay'ee wanni isaa gadi bu'aadha akka bal'ina isaa akka guddina isaa kana akka waa qabu miti. Waanuma tokko yookaan kallattiima tokko irratti fuulleffachuu jira yookaan maalishuu barbaadeetiin namni fakkeenyaaf pilaatfoormii margateenii waa'ee saba isaatii quuqama qabu namuu quuqama qabu sana achas baasuu irratti outleetii jiran fayyadamuu irratti hanqina guddaan nurra jira. Kanaafuu outleetii jiran pilaatfoormii jiran fayyadamuu irratti nuyyuu hanqina hin qabna hanqina kanallee fooyyeffachuu irratti hojjechuu nurra jira jedhee yaada. Maaliif jennaan fakkeenyaaf deeggara warroota murteessoo ta'an kana mootummoota gamtooman jechuun mootummoota irree qaqqaban kana gara kee fira kee gochuu irratti jechuun hojii dippiloomaasii irratti mootummaan hojjetu saaxiluu waan inpuutii guddaadha isaanii fi ragaadha kan warri barbaadu ragaa kana kallattii jiruun babbaasanii outlee pilaatfoormii jiruun babbaasanii qaama dhimmi ilaallatuun ga'uunis waan tokko qabsoo guddaadha kunis. Waa barreessanii kaa'uun miidiyaa dijitaalaa fayyadamuun miidiyaawwan idilee fayyadamuunis hanqinni hin jira. Bal'inaa fi guddina uummatichaa hin gitu miidiyaan Oromoon qabu walumaa galatti. Jiranuu immoo dadhabaa miidiyaa kana fooyyeffachuun barbaachisaadha. Miidiyaa wanni baay'ee reejistar kan godhamu miidiyaadhaan kan galmaa'u galmee seenaas ta'uu kan danda'u. Oromiyaa keessa wanti deemu wanta baay'een gabaafamnedha. The most underreportedidha amma. Wanta biyya keessatti deemaa jiruun walqabatee ajjeechaan hidhaan dararaan wanti daa'imman irratti dubartoota irratti raawwatamu. Tokko kana jettee kan himtee dhiistu qabdu jechuudha keessaa. Sana miidiyaadhaan yoo hin baasne ragaa yoo hin qabanne qaamamee tafaa gatii dhabaa. Uummattoonni amma gita Oromoo kan hin taane xiqqootaan miidiyaa jajjabaa qabu. Miidiyaa guddaatu jira. Uummata miliyoona 50 70 ilaalamu dhiyeessi. Namnis rakkoonis wanni akka aadaatti ta'e namaa dhufees jira wanti barbaadanii namni waan gatii hin qabne irratti fookasii godha faayidaa hin qabne irratti. Gaafa san garuu akka gaariitti itti fayyadamaa turre gaafa Abjabbaar jiru. Yeroo Oromoo pirootestiif dabalatee sooshaal miidiyaa kan akka ajaa'ibaatti itti fayyadamaa turre dhimmoota mormii sanaa wal qabatan maastar pilaanii Finfinnee Dirree Dhawaa Hararii hundanneedhaan wal qabatee waan saamicha lafaa kan irratti waan baay'eetu hojjetamaa. Har'a yoo ilaalte sooshaal miidiyaa kana yoo ilaalte namoonni irratti xiyyeeffatu jettee yoo ilaalte wantoota akkasii kanaa miti waan uummata wal qabatanii. Arrabsoo fi populizimii yookaan wantoota summaa'oo ta'an kan mataa namaatiif gaarii hin taane irratti yeroo akkasii kana Abjabbaarii yaadadha jechuudha barreeffamoota inni barreessu maan waliin hojjechaa turre. Waan tokko himamee fakkeenyaaf waan lafaa irratti amma wantoota inni karaa ture keessaa lafa bulchuu lafa Finfinnee keessaa kana akkamitti akka babal'atee caraqaan akkamitti akka guddatee magaalaatti jijjiiran. Seera biyyattii yoo ilaalte lafa bulchuu aangoo kan qabu naannoleedha. Naannolee jechuun Oromiyaa fa'aa, Amaaraa, Affaar, Somaalii kanneen lafa bulchuu kan danda'u. Mootummaan federaalaa lafa bulchuu hin danda'u. Magaalaan Finfinnee lafa bulchuu hin danda'u. Fireemworkii waliigalaa kan baasu mootummaa federaalaa sanaan achi seerota jiran baasee kan bulchuu danda'u naannoleedha jechuudha. Lafa Finfinnee keessa jiru akka heera biyyattiitti amma Oromiyaatu bulchuu danda'a ture. Kana faarra keessaa. Achi immoo Dirree Dhawaa yoo fudhatte amma Dirree Dhawaani namni yeroo baay'ee amma qoomallee akkanumatti maal jedha? ዘጠኙ ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደር akka waan kun
seera biyyattiitiin yookaan immoo konstitushiniidhaan fudhatamee tumamee jirutti. Hulattuu katamaa Astaadaadar wanni jedhamu jiru seerarra. Direedawaan istiraakchariin Direedawaa jedhamu hin uumamne konstitushiniidhaan. Naannoo tokko jalatti tokkamatti madamuu unconstitutional city jedhamtee ibsamtee wantoota kanarratti fa'aa barreessaa ture. Hundannee kan jedhamu immoo magaalaa Harar cinaa aanaa tokko kan ta'u fuudhaniiti naannoo Harar bulchanii lakkoofsa uummatichaa fayyadamanii magaalaa san keessa uummanni jiru tokkoffaan Oromoo akka ta'u godhan baay'inaan. Achi duraan ka warra Amaariyaa dubbatu ture. Lakkoofsa Oromootti fayyadamu naannoo Harariidhaaf kennan. Harariin nama 10,000 immoo akkas ture seensasii 2007 yookaan immoo parsantii 6 magaalicha keessa. Parsantii 6 minority ruleidha. Kan kanarratti akkamitti akka akkas ta'e rakkoo duubaa dhufee jiru irrattis barreessaa ture. Dantaa addaa jedhamee dhiyoo keessa bara 2017 immoo akkas gara dhumaarra dhiyeessan tokkollee faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argatu kan jedhu. Sanirrattis kutaa baay'eedhaan jiru kutaa 5 akkasiin barreeffamoota dhedheeraa barreessee ture. Amma wanni sun qaamamee awwaalamee jira waa'ee Finfinnee amma yeroo hin danda'amne keessa geenye jechuudha. Amma yoo isa gaafatte guddaan iyyuu nurka jira maal godhe siin jedhu. Guddaa. Guddaa inni nurka jirti jedhu akka waan harka jirtu. Wanni akkasii guddaan harka jira jechuun homtuun harka jiru akkuma jechuuti wanni guddichi kaamma hundatu itti abbaadha. Guddaa jechuun Itoophiyaa baananii. Wanni hedduun namni hundi itti abbaa ta'e. Abbaan qabu. Yookaan akka abbaan qabne ibsamudha. Yookaan immoo abbaa dhokataa qaba. Abbaa dhokataa qaba exactly. Abbaan dhokataa sun deep state Itoophiyaati. Deep state Itoophiyaa immoo Amaariyaa dubbata. So isin halaasii qaba. Hundumtuun harka jira maal Finfinnee gaafattu ni jedhu halaasii guddaa of keessaa qaba. Maaf rifaradamii gandoota 400 fi 22 irratti godhamsa raawwachiisuu daddabarree egaa guddaan harka jiraate. Utuu harka jiraate afaan Oromoo afaan hojiin goone. Utuu harka jiraate. Utuu harka jiraate maa Oromoo kophaatti du'a. Maa ajjeesa Oromoo. Yoo kan Oromoo ajjeesu warra hin ta'in. Walumaa gala wanti amma jiru maalidha? The incompetent waan jedha incompetent warra ta'e warra gartee nama waajjira daddaa seenan ture biyyatti researchii kanaaf. Warruma gaafa EPRDF by the way mootummaa wayyaanee hin jiru mootummaa darbe sana EPRDF man jedha maaliif jennaan wanti mootummaa TPLF wanti jedhamu hin jiru waan ta'eef. EPRDF keessatti yeroo waajjira dubartii yookaan waajjira qonnaatti namitti beektu hoogganaa waajjira sanaa yookaan ekspertii waajjira sanaa waajjiruma qonnaatti kan itti beektu amma bara ammaa kanam achi as galagalee waajjira dubartii yookaan waajjira barnootaa yookaan waajjira fayyaa jira. Sanuma chiifasii gaggalagalchan jechuudha. Namni haaraa namitti seenee nama muraasa. Wanti kun dhuguma jijjiiramni kun sirriidha. Dhugaatti fakkaatee namitti seenee namni fayyaalessi kan sayin hin jira. Kan jijjiiru hin jiru jechuu qotoon taane. Irra hedduun persentiin irra guddaan persentii nama riisarchii waan ta'eef persentii 90 persentii 70 siin hin jiru maaliif jennaan analytical analysis barbaada waan ta'eef persentii gamtu taa'aa jedhu garuu irra wayyamni warruma duraan ture. Ba'aniiru warri seenan haaraan seenanis baay'een isaanii hin hafne. Warruma duriiti
warruma duriiti. Warrumti taayitaa irra jirus immoo warruma duriiti. Warrumti mootummaa harkaa qabne jiru kunis warruma duriiti. Adaanech Abeebee yoo ilaalte gaafa mallastuu doogayii sana irratti agarteetta akka isheen boossu. Qabaan isaan dadhabee bara hunda isaaniitu qabaan dadhabee Shimallis kun fa'aa akka inni boo'u. Shimallis hiqqifatee bo'aa tureen Shimallis. Har'a ka'anii akka waan walaloo Abiyyoo Irreessa tokko sagaleedhaan kan dubbise. Kan tokko wanni waan argeen ture. Ijjinas እንዳስተማርከን እኛም እጅን እነሳለን jedha. Maalitti anaalojii isaa malee yoo nama konkolaataa tokko keessa jirutu bakka wannitu wal jijjiire warra oofutu warri dura oofamaa turan dudduuba galanii warri dura oofamaa ture immoo fuuldura galan. Raddaati mashoo feerii ta'e jechuudha. Amma dura ergamaa ture akka raddaati yoo fudhate. Akkana malee haaraa miti namni haaraatti hin taane. Kanaafin yeroo masanayyuu lammaa magarsaa namitti iyyaa ture itti hin deeggarren ture noorni koorraa sodaan irraa qaban ture kana biyyi dhiisii jechuudha. Waan itti miidhamee jiru biyyi immoo warra silkii keenya nu xalafee silkii keenya waraabaa ture waajjira isaa peejii 84 dhufe akka ragaatti ragaa dha. Waanuma ati noormaalii haasoftu jechuudha. Waanuma guyyuu haasoftu jechuudha. Day to day. Day to day. Keessatti haasoftu. Peejii 84. Gaafa akkoo himata kiyyaan fudhadhee gadi bu'uun dadhabee wanni harka na cabse. Isaanumatu akka haaraatti of dhiyeesse normally yeroo tokko maaltu jira namni tokko amma warri booji'ame faas keessa jira baay'een isaanii warra dargii turan fakkeenyaaf Abbaa Duulaa fudhachuu dandeessa. Biraanuu Juulaa. Warri kaanis baay'aan warra dargii turanii booji'amanii haala biraatiin gurmaa'anii immoo as deebi'an fa'aatu jiru. Yeroo tokko loojikaalee yeroon wanni loojikiitiin wal qabsiisee ilaalu maaltu jira. Namni booji'ame tokko booji'amaa isaa jalatti hojjechaa eega ture booda namicha isa booji'e sana yoo irraa ariite bilisa ta'e akkam ta'a? Garamitti deebi'a? Gaafa hin booji'amiin dura bakka ture sanitti deebi'ame. Wantoonni amma tarkaanfiiwwan fudhataman fa'aa yoo ilaalte jechuudha baay'ee harsh kan ta'an wanta dargii fakkaatan yoo argite sansantu natti mul'ata. Booji'amaan suni mormii uummataatiin uummanni waggaa booji'aa isaa irraa ari'e bakka dura turetti gaafa booji'amu san dura turetti deebi'e sun immoo dargii jechuudha. Dargii. Wantoota raawwataman tokko yoo ilaalte waan dargiidha wal fakkaatan baay'inaan jiru. Normalii baay'inaan yoo ta'e baay'inaan kanatu caalayyuu. Namni mana hidhaa baafamee ajjeefame ajjeesanii wanti waraabanii hin agarreeyyuu bara kan agarre. Nama ajjeesanii reeffa diina kamiyyuu haa ta'u yoo ajjeeftee safuu qaba akka Oromoottis safuu qaba Oromooni akka kun amma nama ajjeesanii harreetti fe'anii deemuu kana ijoollee abbaa faadha waamanii ijoollee ilmaan biratti ajjeesuu kana baruma biyya argine malee bara yooma agarree boobu. Wanta uummatichi hin beekne waan haaraatu dhufe bara waan haaraa. Amma warri kunis uummatuma keessa jiranii uummata keessaa ba'anii safuu waan jedhu tokko ture dura. Bakka amma gaafatan hin geenye jechuudha cabsuu safuu cabsuu namni harreetti hoggaa fe'amu wanni ati justify gootuun tokkollee hin jiru. Hin jiru tokkollee. Even sanii miti ajjeesuun iyyuu sababa tokko ibsuu hin dandeessu waan fedhe yoo ta'e jechuudha. Waan fedhe haa ta'u egaa qabdee booda ajjeesuun hin dandeessu yakka. Qabdee booda seeratti dhiyeessuudha kanatti dandeessu. Amma rule of law hin jiru rule of the game wanni taphatamu kun siyaasa yoo jettees siyaasni mataasaa geemii mataasaa qaba wantoota ati irra ce'uu hin dandeenye red line baay'eetu jira. Amma garuu wanni sun tokko hin jiru.
Injiru. Maaliin akka isaan qajeelfaman maaliin masakamu jettee laallattee irraa goruuf illee hin dandeessu. Dandeessu. Karaan ati cabsite hin beekamu jechuudha. Karaan hundumtuu wanniidha. Karaa ati itti gaafatamuu dandeessudha. Karaa kanatu banaadha, karaa kanatu cufaadha, addaan hin beektu. Hedduu nama dhiba. Namni akkatti osoo mootummaa isaanitti hin bu'in hin jiraadha. Callu medhee jireenya koo jiraadhaa jechuu hin dandeessu. Maaliif ofiif sitti dhufa? Bakka ati teessetti sitti dhufa. Hojjechuma amma wanni gara gadii jiru fa'aa sadarkaa milishaatti, sadarkaa gandaatti wanni jiru mootummaa biraati nama jechisiisa. Saamichi maqaa gibiraatiin maqaa yuunifoormii milishaa maal wanni jedhamee irratti raawwatamu. Waan sirratti raawwatamu san himachuun immoo hin ta'u. Himachuun immoo rakkoo biraas irratti fida. Kan akkasitti dhoksee taa'u meeqatu jira? Meeqatu jira? Wanni badaan wanni akka malee nafaas irratti raawwatamee sanii immoo himachuu hin dandeessu. Yoo himatte immoo kan caalu. Fuulduratti sittuma deddeemna waan kana deddeebinee seenna sa'aatuma akkasii wal fakkaataa kana yaada waqtaawaa irratti deddeebinee yoo hir'anne I think gaarii ta'a. Akkasii warreen nu dhaggeeffates warreen nu hin dhaggeeffatinis haa galatoomanii jabaan rabbi rahmataa godhuu fi rabbitti haa araaramu maatiif ilmoo isaatiif akkasuma warra isa jaallatan hundaafuu jajjabina haa kennuufi. Jabbiraa abban isaa godhinna. Ayyaa atillee hedduu galatoomii ijoollee gimbii fayyaa ta'e. Galatoomaa.